فيديو هرأك أنا كيس تي فيسبوك يا إيميل هم بيوك يوكا باسورد دي فيسبوك يا دقت لكوسي فيسبوك يا بند إن جلا شوفتي يوكا وجارسك يا بنينا كن يوكا وجال اللي تيجي دوران تفاجد ما توري باسورد دي فيسبوك يا هم بيوك إيميل سونيس نجلا بدي لكوسي سونيس نجلا بدي أكملتين باسورد دي إسا أرجع ده كان كونولي كي جلا جل شو دندا جتني كان كراكيس اللي تنجافي باي نجافتا turtan har'a bifa viidiyootiin isiniif qabadhee dhufee tan jira nagallee hin daganne ashama harka isin fuune oxygen oromiyaadha channel oxygen oromiyaa subscribe gochuu hin dagatina yeroo hunda viidiyoo akkuma seentanii like tuquu hin dagatina isiniin jenna kuno channel keenyalleen akkuma screen irratti argitan kana bakka viidiyoo je'utana tuquudhaan viidiyoota baay'ee baroomsaa hedduutu keessa jira argatu ni dandeessanii subscribe gootanii mallattoo all notification irra kaachuu hin dagatina isiniin jenna kara toora website keenyatiinis www.oxygenoromia.com jettanii yoo barreessitan nu argachuu dandeessan hordoftoota fi kabajamtoota tole amma kallattimaan kara baroomsaa isin dabarsa amma Facebook keessan keessa yeroo tokkoof ni seentu eega Facebook keessan keessa seentanii tuqaa sadeen kanarra ni dhuftu tuqaa sadeen gaara san irra eerzee dhuftan ol harkistanii setting and privacy bakka jettu kana macarrashaa gadii kana ni tuttu sana booda gubbaa kanatti setting bakka jedhu kanarratti kilik gootu hordoftoota fi kabajamtoota amma bakka kana isin fide maal gootan isin amma kuno asitti personal information bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof sana booda kuno asitti name ja maqaa akka itti qayyaramtan dhiyoon tana viidiyoo darbe keessatti isin barsiiseen jira isin amma maal gootanii contact info bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kuno jala kan dubbistanii adda baafachuu ni dandeessanii manage your phone number and emails bakka jedhu kanarratti qasxii fuula dura isaa jirtu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof amma jinniinis haa isinii bantu namnis isinii habanu amma kuno akkanatti wanti isin keessatti namni wama lamaan isiniif bana baay'ee wanni lamaan isiniif banuun takkiin lakkoofsa takkiin email haganuma warri asumaan wanni isin beeksisuu barbaadu namni Facebook kara lakkoofsatiin banattan kara seera qabeessatiin miti akka nama waraqaa eenyummaa hin qabneeti email keessan irratti deeffatuun dirqamaa jechuudha tole amma isa kana kuno lakkoofsi an banadheen hunoo naa bahe ani duraan hin beeku fakkeenyaaf kunoo amma naa bahee jira lakkoofsi kun yoo si harka jiraate koodii asirratti akkasiif ergamu si gaafataa jechuudha yoo si harka jiraate yoo hin jiraanne yoo nu jalaa cufamee jiraate lakkoofsa kana irrallee gubuu hin dandeessan password Facebook osanii waan hin beekneef yoo beektan gubuu ni dandeessan amma lakkoofsa kana irraa kaafnee akkamitti kabiraatti galfanna password isaa akkamitti arganna bakka kana bakka lakkoofsa kana amma gama gadii kanaan add phone number ja gama gadiitiin immoo email address ja email keetti itti naqatu dandeessa haarayatti amma lakkoofsa itti naqneesin argisiin kana akkuma jirutti itti dhiistanii kabiraa gubbarraan itti dabaltan kan inni koodii irratti isiniif ergu kunni cufamee hubadda addaan baafadda hin dogongorina suuta jaa hubadda viidiyoo irra oofina kun cufame amma kabiraa itti qayyaratuuf deemna amma sitti maal goodunu add phone number bakka jiru kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof tole ni eeggattu hamma inni isiniif banamu kunoo amma lakkoofsa isa san itti qayyarachuu barbaadde san itti fidatta itti naqattama asitti anamma itti naqeen isin argisiisa harkaa qabdan kama koodiin irratti isin ergamuu danda'u jechuudha kabanaa jiru anamma itti naqeen isin argisiisa lakkoofsa kana walumaan hamma dhumatti ana waliin akka turtan kabajaan isin gaafanna amma maal gootan innoo lakkoofsa itti naqee continue gootan amma kunoo bakka kana na fidee jira amma yeroo inni as na fidee kunoo asirratti dubbistanii adda baafachuu ni dandeessan text message on bakka kanarratti message akkasiif erginu barbaadda amma isin kana hunda dhiistanii kiloos kajuu kana yoo tuttan uf duuba isin deebisa setting bakka jiru kanarratti ni cuqaastu yeroo tokko hordoftoota kabajamtoota eegaas tuttan amma lakkoofsi sun guutumaan guututti as isiniif dhufee jechuu lakkoofsi sun as isiniif dhufe amma
lakkoofsa reefuun tane kan itti gubbarraan irratti dabalatan san kunoo asitti isiniif dhufe jechuudha. Kan duraanii oo gubbaa kana jira jechuudha. Amma isin maal godhuu barbaadda akkam godhuu barbaaddan lakkoofsa kana idiit godhuu yoo barbaaddan gama gadii kanaan kunoo qastii fuula dura jirtu tana idiit bakka jiru kana tuttanii lakkoofsa san sirreeffachuu ni dandeessan kanuma ammaa san jechuudha. Amma maal gootanii Facebook kana eega lakkoofsa akkanatti irratti dabalatan booda jechuudha. Ufduuba deebitan irratti dabalatan amma lakkoofsa san ufduuba deebinee yoo laalle irra jira jechuudha. Kun amma asitti lakkoofsi irra jira jechuudha. Lakkoofsa san irratti dabaladheen jira. Tole amma ufduuba deebitan. Amma maal gootanii Facebook keessan guutumattu ufduuba deebitanii log out gootan. Tuqaa sadeen irratti deebitanii gama gadii kanaan kun asitti log out gootan. Tole amma log out ta'ee jira. Passwordii isa sanii amma bakka tananni dhufnaa tuqaa sadeen kana dhufnee passwordii isaa ka duraanii san maal gootanii remove keessaa gootan. Kunoo remove password bakka jiru kanarratti ni cuqaasan remove gootan. Amma guutumattu remove keessaa taate jechuudha. Passwordiin duraan namni sun ittiin banate sun guutummaan guututti remove keessaa taate. Tole amma isumarra Facebook ma kanarra gatuttan. Kunoo amma akka haaratti dhufee passwordii na gaafate. Akka haaratti lafaa dhufee passwordii na gaafate. Amma passwordii isaa hin beeknu. Maal gootan amma gama gadii kanatti forget password bakka jiru kanarratti ni cuqaastu. Forget password irra eega cuqaastan hordoftoota fi kabajamtoota. Amma hordoftoota fi kabajamtoota forget password irra eega cuqaastanii akkanatti isinii fida. Amma isin maal gootan log in godhuu dhiiftaniiti gama gadii kanatti another way bakka jiru kanarratti kilik gootu. Kunoo amma Facebook lakkoofsa saniin qabdan guutumaa'u akkanatti fidee isiniif baasa jechuudha. Amma maal gooture isin amma wanti gootan lakkoofsa reefu irratti jijjiirtan san akkeessa barbaaddattu. Kunoo urjii hedduu godheeti macarrashaa isaa qofa isinii baasa. Isin macarrashaa lakkoofsa sanii ni barbaaddu jechuudha. Tole an amma kunoo 72 irratti reefu 93 irratti jijjiire waan ta'eef kan 93 kanan filadha. 93 nan filadha. Amma maal gootu continue gootan gama gadii eega akkana raayitiitti samaawii gootanii gama gadii kanaan continue gootu. Continue ni gootu. Amma asitti maal naan jaa passwordii haaraa jechuudha. New password naan jaa kunoo emaila lakkoofsa kiyya kan reefu san irratti passwordii Facebook saniin banamte irraa remove waan goonee jirruuf amma bifa haarayaan tammataa keenya tanu beekuu dandeenyu amma boodallee akka nu jalaan banneef kunoo asitti passwordii itti galfattan jechuudha. An amma itti galcheen isinitti deebi'a jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota ani amma itti galcheen jira jechuudha. Passwordii itti galcheen jira isin jalaan dhossee itti galcheen jira amma log in gootu. Log in gootu amma ni eeggattu. Kunoo amma Facebook ni kareefu guutummaan guututti naa deebi'ee jira. Passwordii isallee kunoo amma karaa messengeratiinis tekstiin naaf ergamee jira jechuudha. Amma passwordii isaa guutummaan guututti harka kiyyatti galfadhe kan ofii kiyyaa beeku lakkoofsa duraanii san irraa kiyyatti qayyaradheen jira. Facebook dhibbaan dhibbatti harka kiyyatti galfadheetiin jira jechuudha. Sirritti isiniif gala jeetiin amana. Kanaafuu akkanatti sirreeffatuu ni dandeessanii isin jaa hordoftoota fi kabajamtoota viidiyoon arraaf qopheesse asumarratti raawwata za'aan nutti dheerattee waan jirtuuf za'aanti jedhumattee waan jirtuuf viidiyoo biraa keessatti waan ajaa'ibaa wama Facebook wal qabatuun isiniif qabadhee deebi'a. Kanaafuu chaanaala keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.